السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتو كبجمتوتا في جالتمتوتا هورتوتا غبياتو بيكون غبياتو جترا غبياتو براتو ديفنون غرغرا كسنين دربو نبيتن جترا وجا هرداسي كانوما والقبتي سغانتا هارا وتوكو قبدي سنو فيجرا نسمالي دا بالبلا كين كيسا فايلو نغرغرا سورة هاتو فايل دوكومنتي فيديو في ونتوتا غرغرا بالبلا كين الرجرا تري بالبل كين غوتي يوكانا مو فايلا كان هم بربان هاتو تسا اسو هم بيكيني dileet yoo goone akkamitti deebinee deeffachuu dandeenya kan jedhu guyyaa har'aa isinitti hima yookaan ammoo isinitti mul'isa jechaadha. Warroon YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Egaa yeroo yerootti odeeffannoowwan kanaa fi kan kana fakkaatan hedduu isin biraan gahuudhaaf qophii keenya xumurree jira jechaadha. Kanaaf akkuma jalqabarratti isinii kaasuuf yaaletti faayila garaagaraa bilbila keenya keessa kan jiru suuraa viidiyoo fi wanta kamuyyuu haa ta'u aappis dabalate. Tasa osoo hin beekin diileetti geewna yeroo tokko osoo hin beekin diileetti yoo goone deebinee akkamitti deeffachuu dandeenya jechaadha. Inni karaan tokko karaa beekamaa ta'e tokkoon gaalaarii keessaan karaa itti deeffachuu dandeenyu jechaadha. Innis faayila guyyaa 30 hanga guyyaa 30tti nu turuu danda'udha jechaadha. Karaan sun yookaan ammoo ji'a tokko ol yookaan guyyaa 30 ol achi keessa yoo ture ufuma isaatii deebi'ee diileet ta'uu danda'a jechaadha. Egaa inni kuni waggaa tokkos haa ta'u yeroo turtii dheeraas haa qabaatu yeroo gabaabaas haa ta'u deebinee akkaataa itti deeffachuu dandeenyu isinitti mul'isa. Kanaaf ammoo xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan egaa affeerraa kenna jechaadha. Kanaaf aappii kana yookaan ammoo seera kana beekuudhaaf wanta kanatti fayyadamuudhaaf aappii tokko isin gaafate jechaadha. Egaa aappii kanas akkaataatti buusuu dandeettanii fi aappiin kunis maal akka ta'ee fi akkamitti akka faayila nu jalaa badeetti deeffachuu dandeenyu isinitti mul'isa jecha. Egaa faayilota nu jalaa badee deeffachuuf jalqaba Play Store keessa seenne aappicha buufanna jechaadha. Aappicha buufanna jechaadha. Aappicha buufachuudhaaf dileetii viidiyoo rikover jennee buufanna dileetii. Egaa erga akkanatti isinii fide isa kana irratti cuqaastan jechaadha. An buufadhee waan jiruuf an buusee bilbila kiyya irraa qaba. Warroonni bilbila keessan irraa hin qabne aappii kana hin buufattani an kallattimaan open jedheetiin seena jechaadha. Aappiin kana yeroo gadi buufne akkanatti nuu fida jechaadha. Akkanatti erga inni nuu fidee booda iddoo kana get start iddoo jettu kana isii irratti tuqna jechaadha. Isii irratti yoo tuqne ni eegganna. Isa erga gad tuqne wantoota akka kana nuu fiduu danda'a jechaadha. Isa irratti gadi tuqne as biratti inni kun jira delete mallattoo delete kan qabu recover ka jedhu jira backup ka jedhu jira. Kanarratti nuti amma kam tuquu qabna yookaan faayila nu jalaa bade kana deeffachuudhaaf isa kanarratti gadi cuqaasna jechaadha. Recover kan jettu kanarratti gadi cuqaasna recover your data jetti. Isi irratti al takka yoo gad cuqaasne akka kanatti nuu fida jechaadha. Jalqabarratti deb screen recover delete videos deleted images deleted audio deleted document jedhee akka kanatti tartiibaan nuu fida jechaadha. Nuti erga akka kanatti inni nuu fidee booda kan tuquu qabnu deleted video jechaadha. Video delete qara ta'e jechaadha. Isarratti al takka iddoo maxiyyaasni mul'isa kanarratti al takka gad cuqaasna. Yeroo akkanatti gadi cuqaasnu wanta akka kana nuu fida jechaadha. Not delete file kan jedhu kan erga fidee booda jala irratti bifa buleedhaan kan barreeffamte cancel kan jettuu fi started deep screen kan jettu scan kan jettu kanatu jira jechaadha. Nuti amma isa tuquu qabna ishee kan irratti gadi tuquu qabna jechaadha. Ishee anamma irratti mare kana jechaadha. Ishee kan irratti gadi tuqna. Isheerratti yoo gad tuqne akka kanatti barbaadaa jira jechaadha. Suqeeti daqiiqaa 2 hamma daqiiqaa takka obsaan eeggachuu qabna jechaadha. Kunoo gubbaa kanarratti argaa jirta yoo ta'e as biratti jechaadha barbaadaa jira eeggachuu qabna jechaadha. Daqiiqaa muraasa waan turuuf faayilli keenya baay'ee yoo ta'e akkuma faayila keenya yookaan immoo wanta diileetii nu jalaa ta'eetiin turuu danda'a jechaadha. As gubbaa kanarratti viidiyoonis barbaadaa jira, fotoos barbaadaa jira, audio found, document found jedhee hunda isaa kophaatti barbaade erga xumuree booda as biratti jechaadha. Bakka kanatti yoo argaa jirtan ta'e bilbila keessan hundumarrattuu kophaatti mul'isa. 1912 faayilii walumaa galatti diileetii kan ta'e jechaadha bilbila kiyyarra hanga bilbila kana erga bitee kan bilbila kana erga qabachuu eegalee booda
faayila kuma kudha sagalii fi dhibba tokkoof kudha lamatu diileetii ta'ee jira jechaadha. Isuma biraan gadi dhufne inni kun viidiyoon hammamii, aadiyoon hammamii, dookumantiinoo hammam, fotoon hagam kan jedhu nu baasa jechaadha kophaa kophaatti. Jalqaba kana irratti viidiyoo dhibba afurii soddomii afurtu diileetii ta'ee jira. Diileetii ta'ee kan amma deebi'uu danda'u jechaadha. Fotooni kuma kudha torbaaf dhibba jaaf soddomii torba, aadiyoon soddomii sagalii fi dookumantiin kuma tokkoof lama jechaadha. Erga akka kanatti nuu fidee booda nuti wanti deeffachuu barbaannu ammaa fi viidiyoodha jechaadha. Viidiyoo waan barbaannuuf as biratti bakka xiyyaan isinitti agarsiise kana biratti viidiyoos faawundi kan jedhu kanarratti gadi tuqna jechaadha. Erga isarratti gadi tuqne beeksisa garagaraatu akkanatti dhufa. Beeksisa irraa balleessine kunoo jalqaba irratti Andu'aalam Gosaa kan jedhu jira. Sirba Andu'aalam Gosaa wanti tokkoof gadi buusee deebi'ee diileet godhee jira jechaadha. Akka kanatti kophaa kophaatti nuu fidaa jechaadha. Kunoo faayilli kun hundi kan as keessatti yookaan ammoo viidiyoon kun hundi kan bilbila kiyyarraa diileet godhee jiru jechaadha. Jalqaba irratti yeroo isin mul'isan 434 jechaadha. Kun hundi kan diileet godhee jiru jechaadha. Kanaafi ammas bira dhufneeti gubbaa isaa kanarratti Andu'aalam Gosaa kana mee sirba isaa gad deebisee isinitti mul'isa. Akkasitti yoo gad dhoofne jala kanatti kunoo jala kanatti akka argaa jirtan kanatti as biratti riistaar ka jettu jirti. Itti aansee ammootuyyuu akkasumaan baak app ka jettus asiin jirti. Kaansel ka jettu jirti jechaadha. Isiin tuni wanta viidiyoo anamma sirba Andu'aalam Gosaan irra dhee kana nutti mul'isaa jirti jechaadha. Kanaaf maal gochuu qabna? Riistoor gochuu qabna. Riistoor tanarratti yoo gad deebifne riistoor ta'ee jira jechaadha. Yookaan ammoo nuu deebi'ee jira jechaadha. Isa kana chee godhuudhaaf gara duubaa deebina. Gara duubaattiin deebina. Duuba deebine gaalaarii keenya keessa seennee laaluu qabna jechaadha. Inni kun bu'uu fi bu'uu dhabuu isaa duubatti deebine laaluu qabna jechaadha. Kanaaf gaalaarii kiyya jala seena. Yookaan ammoo faayila qabdan faayilaanis seenuu dandeettanii gaalaarii jala yoo seene kunoo as biratti ni jira jechaadha. Iddoo kana biratti kunuuf as bakka xiyyaa isin mul'ise kana biratti kunoo jira jechaadha. As biratti dhiifama. Bakka irra mare kanatti jechaadha. Restored videos jedha. Viidiyoo anamma restore godhii gadi buuse kana jechaadha. As jala amma sirba Andu'aalam Gosaa kana yoo gadi dhoofne kunoo jalqaba irratti arganna jecha. Qara bilbila kee keessaa hin qabu diileet godhee jira. Amma immoo deebisee deeffadhee jira jechaadha. Akka kanaan deeffachuu ni dandeettani. Kanaaf hunduma isaas achi keessa jiru san deeffachuus ni dandeettan jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya barnoonni guyyaa har'aa qabadhee isin dhufee kan hanga ammaa hordofaa turtan jechuudha. Asirraa waan gaarii ta'e argattan jedheeti yaada. Kanaaf kana boodas wantoota kanaaf kana fakkaata hedduu waan barnoota isinii tan qabadhee isinii dhufa. Chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a isiniin jedha. Odeeffannoo tan ammoo hiriyoota keessan biraan gahuudhaaf share godhaa waan hanga xumuraatti hordoftanii galatoomaa galanii keessan dachaa.